مجي كدرا صلاتين بين رمضان جي فكيسارتا كم بيا شاديس منا قبا سيتا ملكتا سما سيقال ربي صلاتا نرى تقبلوا باتي وان سيقال جرا نساء صلاتي كسر انفود وجدت كرر دابته كان كين كي بالما نورا دغيت وبولا بارما اندوم كاك كيتي كان عذاب الدربم اغا غيا مرانا كاتوامتو اك ايمانا ناكن ربي نانكدتو وركن جدانا مچبسيتن قلبي وانا كان ريسان جالتو ربي namoonni baay'een jaalalli jaamaadha jedhaniiti kan isaan komatan lakki jaalalli jaamaa miti kan jaameyyuu jaalalatu fayyisaa kan jedhanis baay'een isaanii xiqqoo miti hundumaafuu jireenyu jaalala keessatti argama jireenyi jaalalli keessan jire jireenyi waliif yaaduun waliif dhimmamuun keessan jirre matumti isaayyuu jireenya nuffisiisaadha kanaaf jireenyi yoo jaalalaan dabaalame yoo jaalalaan miidhage malee jiraachuun nama jibbisiisa yookiin nama nuffisiisa namni waan jaallatee isaaf jiraatu yoo hin qabaatin bor jedhee waan abdatu yoo hin qabaatin jireenyumti mataan isaa hiika dhabaati kan inni deemu viidiyoo kana ilaala tibbana fuula miidiyaa hawaasummaa irratti waan ajaa'ibaa ta'ee namoonni hedduu walirkaa fuudhanii ajaa'ibamaati kan isaan jiran ijoolleen umurii kanaan kaabaa yookiin umraadhaa fi gara makkaa deeman bifa kanaan abbaa yookiin maatii isaaniitiin baatamanii yeroo xawaafa godhan yeroo kaabaa naanna'anitti bifa kanaan jaalala waliif qaban yoo ibsan namni hedduun ajaa'ibamaati kan inni jiru akka viidiyoo kana ilaallee hubannutti ijoolleen kun lamaan nama wal beekan yookiin nama maatii tokko yookiin bakka tokko dhaqan hin fakkaatani haa ta'utii garuu qilleensuma irratti bifa kanaan jaalala waliif qaban yeroo ibsan namoonni baay'een ajaa'ibamaati kan inni jiru akkaataan isaan jaalala itti ibsanii fi miira waliif qaban itti ibsan illee gaaffiidha kan inni nama keessatti uumu yeroo kaabaa xawaafa godhaa jiran egaa miira addaatiin akkanatti jaalala waliif qabanuu fi miira isaanitti dhagaamee ibsataniiti kan isaan jirani namoonni baay'een maaltu akkanatti isaan barsiise akkamitti wanti isaan fayyadaman kuni jaalala ibsuu isaallee akkamitti baran akkamitti hubatan waan jedhu nama keessatti uuma hundumaafuu egaa ijoolleen kun sabiyyoonni kun bifa kanaan jaalala waliif qabanii fi miira isaanitti dhagaame ibsataniiti kan isaan jiran majnuun Leila beeyta majnuun Leila beeka أنت ليلى الرمراتي فصار نهاره ليلا كجويان إسهال كنت إيه ليلى مالي وتك إني جرون إسهال كان يجويان ذكر إسهال ليلى أكن أمتجا دكتور محمد العريف التبل بلا إساني سافت ورجل يا شيخا انت لتك يروحون دجال الليسي قلبك يركوتي وف والله لي نيات جبي فرمانك يا معلي جدين وانغوتو دين ربي كي ويتكدت يا ربي بك إسي إجتي يا كيس باسي إيمان أسكيس ناكاي غورك يا كيس إيمان ناكاي حركك يا إيمان ناكاي قومك يا إيمان نانك سموك يا إيمان نانك جسمك يا غوتو يا ربي إيمان ناغودي جنان جديتني ربي كي كدو يدين أجما شيخ بارا مكان إسيتو إيمان يدين مكان إسي وأنا إيماني هنجدي مكان ما إسي أن رمرات إسمه مكان إسي إيماني إيه سني تافت وفي قلب بتاجر وفي جنك أجر سبحان الله مكان ما إسي تو إيماني أنت إسي إيمانك كدونا نجتني أما كم ما إسي تو إيمان الناس كل فرة حاسة دبي سكنتا بتشيته سكنتا محمد العريفي ربي ساعتكسو كان في عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس وصبيتي طاف الجرغاف تكو جدي ابن القيم سند صحيحا نمتجي تكو يا رب انت لسناهير يا رب انت لسناهير إسا كدتو جل بيتي جل دابتي دغفتي إسابوه ممن كان غنك هلتي شي دعاء إسا هند ديسا جدن عبد الله بن عباس يا ربي ور والجالتي قلبي إساني تتكو قفت جالتي تكو جيبو سنيمتي ككونكو بان قمني سنيمتي قلبي إساني والاتنانكي كرانا جاءت يا رب لنا جهي ور والجالة هند عبد الله بن عباس دعاء ساديسي دعاء جر ورجالة والجالة وفد بسجدا كناف أكو منمني بدانا منيات تك يو أثر إساب بشان إساتنك يوكين مو قرار إساتن تك يوكين مو أثر إساتن تك وياو نما تك نمتج تك ركوبسته ترجلي ابن القيم ركوبسته دواء كانت فيدن نياتشسان وباسان نمني دفيقافت هما تك جرو إساء قوتو والله لنم تجفا أشي عالم نتوكل فيه نانو كان نمني جالة تجرانان نمني يرو إني ددي بسير رادوبتو رهاسو
إنجرا دنين في دايرة مثلا ويتفيدني سجل من إسي على الران أجهه ولا ما كيتاي ونكون أما فيامو ركوب التنمبتي ركوب أفضل ده كنافو قومين ساينسي في تكنولوجي صدركا أما يرجعوا خنا رأكا جهوف شوري مسلمتوني تبتن شورا أكمي hangaarra dura olola sobaa islaamummaa irratti warri dhihaa oofu dhugaasi fakkaatee islaamummaa jibbuu jirta taanaan viidiyoon kun siifi warroonni kun immoo nama viidiyoon kun laallatu biraan naagahe salaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh gumaachi muslimtoonni gama beekumsa saayinsiitiin addunyaadhaaf gumaachan waan lakkaawamee dhumuu miti gumaachi saayintistoonni muslimaa jaarraa 8ffaa irraa hanga jaarraa 14ffaatitti addunyaadhaaf gumaachan irraa beekumsi saayinsii kunuu muslimtootaan akka gadhaabbatee hubatta hayyoota islaamaa kan osoo isaan jiraachuu baatanii beekumsi saayinsii ammayyaa kun gonkumaa jiraachuu hin dandeenye tokko mee waliin haalallu roga fayyaa keessaa gama meedisiniitiin hayyuu falaasamaa fi loojikii akkasuma ogeessa fayyaa beekamaa jaarraa 9ffaa dhalataa Uzbekistan Ibn Sinan the father of modern medicine abbaan meedisinii caalamaaf gumaache Ibn Sinaadha yoom kana qofa roga sociology fi economicsiitiin saayintistii beekamaa hayyuu dinagdee fi hawaasummaa akkasuma hayyuu seenaa beekamaa dhalataa biyya Tunis Abdurrahman ibn Muhammad ibn Khaldun al-Hadrami yookaan maqaa gabaabaa ibn Khaldun jaarraa 14ffaa keessa akka alama islaamaatitti hayyuu sociology fi dinagdee fi siyaasaa beekamaadha ture the father of sociology in the economics abbaan sociology fi economicsii addunyaadhaaf gumaache ibn Khalduni gama herreegaatiin hayyuu herreegaa beekamaa jaarraa 8ffaadha dhalataa biyya Iraq Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi the father of algebra formula herreegaa keessaa formula algebra dha al-Khawarizmi to addunyaadhaaf gumaache gama khalaqaatiin ogeessa ogummaa hedduu qabu ogeessa astronoomii keemistirii fi fiiziksii akkasuma injiinaringii Abul Qassam Abbas ibn Firnas jaarraa 9ffaa keessa biyya Undulus yookaan biyya Spain ammaa tana keessatti xayyaara yeroo jalqabaatiif harka isaatiin tolchee ittiin barare injiinaroonni waggaa muraasa dura xayyaara hojjechuudhaaf khallafaa ka'uu danda'an diizaayina Abul Qassam yookaan Abbas ibn Firnas qabataniiti xayyaara khalaquu danda'an yeroo jalqabaatiif xayyaara khalaqee addunyaadhaaf gumaache islaama gama shalaggii lafaatiin ogeessa ogummaa hedduu dhalataa biyya Paakistaan jaarraa 9ffaa keessa nama yeroo jalqabaatiif raadiyeesii lafaa shalage Abu Rayhaan al-Bayruunidha namni yeroo jalqabaatiif raadiyeesii lafaa shalagee addunyaaf gumaache islaama gama yaala daa'immaniitiin saayintistii beekamaa dhalataa biyya Iiraan the father of pediatrics abbaa yaala daa'immanii Abu Bakr al-Raaziidha Abu Bakri kitaabban 200 ol meedisinii filosoofii fi alkeemii irratti kitaabban 200 ol kaaye kitaabban inni gaafas kaaye keessa ilaa ammaatitti irraa fayyadamu jiran hedduudha saayintistiin yaala daa'immanii addunyaadhaaf gumaache saayintistii islaamaati gama keemistiriitiin saayintistii beekamaa jaarraa 9ffaadha dhalataa biyya Iraq the father of chemistry abbaan keemistirii addunyaadhaaf gumaache Jaabir bin Hayyaani saayintistiin keemistirii hundeessee addunyaadhaaf gakkanne saayintistii islaamaati gama sarjariitiin yookaan yaala baqeessanii hodhuutiin saayintistii doktora fayyaa beekamaa nama yeroo jalqabaatiif jaarraa 9ffaa keessa biyya Masrii keessatti yaala baqeessanii hodhuu eegale Abdul Qasim az-Zahraawiidha jaarraa 9ffaa keessa meeshaa baqeessanii hodhuudhaaf itti fayyadaman 200 ol fayyadameeti the father of surgery abbaan baqeessanii hodhuu addunyaadhaaf karaa godhee addunyaaf gumaache Abdul Qasim az-Zahraawiidha gama ji'ograafiitiin jaarraa 12ffaa keessa namni yeroo jalqabaatiif kaartaa lafaa kasirrii kaasee kaartaa inni kaase jaarraa 3 oliif itti fayyadamaa turan Muhammad al-Idriisi namni yeroo duraatiif kaartaa lafaa kasirrii kaasee lafa kaa'e islaama jechuu gama fiiziyooloojiitiin saayintistii beekamaa jaarraa 9ffaa ogeessa saayikooloojiitii fi fiiziyooloojii Ibn Abbas al-Majuusiin the father of human physiology abbaan beekumsa fiiziyooloojii addunyaadhaaf gumaache Ibn Abbas al-Majuusiidha isaan amma dubbanne kana malees saayintistoota garba quraanaa hammaarratanii saayinsii ittiin bu'uureessan hedduu dhalakaa'uu dandeenya qaroominni saayinsii fi teeknooloojii kanarra abbaa biraatiin dhuunfatame kun bu'uureessitoonni saayintistoota islaamaati warroonni dhihaa bara qaroomina islaamaa san hoolaa tiifachuu malee waanuma qaroominni tahee irraa quban qaban amma eega dhuunfatanii harkatti galchanii ammoo bu'aa muslimtoonni addunyaadhaaf buuse waan beekaniif seenaa muslimtoota awwaaluudhaaf dhaloonni lafaa ka'u akka waan kanan baranneef jibba islaamummaaf qaban irraa kan ka'e istiraateejii addaa islaamummaa irratti kaayyatanii islaama addaan qoqqoodanii tokkummaa dhoowwuudhaan biyyoota islaamaa ta'e islaamummaan keessatti dagaayite biyya lolaa godhuudhaan biyyoota saayintistoota malakkoonni tana nu gumaachite dabalatee akkasuma warra amantii biraa amantiin islaamaa amantii nama cunqursituu amantii gartee warra nama qaluutii ja'anii akka dhaloonni ammaa kun islaamummaa irraa baqatuuf istiraateejii addaa islaama irratti kaayyatan san keessaa takka maqaa waraana islaamaatiin dhaabbata waraanaa kan nama qalu ifumaa hundeessanii islaamummaa maqaa balleessuudhaaf akka hedduu hirriba dhabaa turan namoota walumaan beena yoo isaaniitii silaa dhaloota kana islaamummaa irraa baqachiifnaa ja'aniiti yaadan garuu islaamummaan babal'achuu malee ta'eef duuba deebituu miti gabaabinaan beekumsa saayinsii saayintistoonni islaamaa addunyaaf gumaache ji'oogiraafii keemistirii herreega injiinaringii astiroonoomii ikoonomiksii fiiziyooloojii meedisinii sarjarii fi kanneen hafan kan birootillee ni jiran
isaan kana hunda saayintistoota islaamaatu addunyaadhaaf gumaache. Hayyoonni islaamaa kun galaana guddaa beekumsa qur'aanaatirraa maagada qal'aa baasuudhaanii beekumsa saayinsii hundeessan. Subhaanallah, roga saayinsii barbaadde yoo as fudhatte maddi isaa qur'aana, maddisiistoonninis muslimtoota. Islaamummaan roga cufaanuu guutuudha. Ni harkifti malee hin harkifamtu. Namni rabbi islaamummaa siin fedhe rabbii keetiif galata galchi. Alhamdulillahi ala ni'matil islaam. Insha Allah hanga viidiyoo bifkanaatiin walitti deebinutti nagayaan naaf tura. Assalaamu alaikum. Aduutu naannawa moo dachiitu naannawa? Waa'ee sochii lafaa fi aduu ilaalchisee saayinsiin ammayyaa maal ja'a? Akkasuma qur'aanni hoo maal dubbate? Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saayintistoonni waa'ee soolaar siistamiitii irratti dhaloota Ciisaa durarraa kaasee ilaa jaarraa 16ffaatti tiyoorii ji'oosentirizim jedhamutti amanaa turan. Kana jechuun immoo lafti irra jiraannu tun wiirtuu sirna aduu fi hawaatii jedhaniitti amanaa turan. Yaadni ji'oosentirizimii saayintistoota biratti yaada akkaan fudhatama qabuu fi yaada akkaan itti amanamu ture ilaa jaarraa 16ffaatti. Osuma bifa kanaan itti amananii jaarraa 16ffaa bara 1543tti saayintistoonni Poolaandii yaada haarawaan gad dhufan. Tiyoorii heliyoosentirik jedhamtu qabatanii gad dhufan. Waa'ee sochii pilaanetotaa irratti wiirtuun sirna hawaadhaa aduudha. Pilaanetonni hundinuu aduutti naannawanii jetti. Tiyooriin tun tiyoorii heliyoosentirik jaarraa 16ffaa keessa qabatee ittiin gad dhufe. Yeroo kanatti tiyooriin saayintistoonni waggaa dheeraadhaaf itti amanaa turan tan lafti wiirtuu sirna hawaati jettu san kufaa tahee jechaadha. Tiyooriin heliyoosentirik biyya fudhattee jirti. Saayintistoonni tiyoorii haarawaa tana eega fudhatanii booda jaarraa 17ffaa keessa pilaanetonni hundi lafaa fi ji'allee dabalatee aduu qofarra naannawanii hin dhaabbatan. Akkuma aduurra naannawan mataa ifirraas ni naannawanii garuu aduun bakkaa hin sossootu bakkuma takka dhaabbattii jetti. Tiyooriin haariin jaarraa 17ffaa keessa gad dhufte tun. Jaarraa 17ffaa irraa kaasee pilaanetonni hundinuu aduutti naannawan. Garuu aduun bakkuma takka dhaabbattii jechuu irratti walii galan. Wanni beekumsa saayinsiitii fi hayyoota saayinsii ta'e hundinuu yaada kanarratti walii galan. Saayintistoonni yaada kana ilaa jaarraa kanaatti itti amanaa turan. Akka yaada kanaatti aduun bakkuma takka dhaabbattii jecha hin deemtu. Aduun hin deemtu jecha. Gama qur'aanaa hoggaanii fi as deebinu waa'ee kanaatirraa qur'aana keessatti rabbi subhaanahu wa ta'aalaa waggoota 1,400 dura suuraa 21ffaa suuraa Anbiyaa ayata 33 irratti nuuf ibsee jira. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. ربين إسا هلكني في قيا أومي إسا جاء في أدو أومي وكل في فلك يسبحون. أدو في جينينس أرجيلي في بلانيتونينس فلك متى إساني تريا أنيجا رب سبحانه وتعالى أوربيتي متى إساني تريا أنيجا جادا. رب سبحانه وتعالى أكا أدون ديمتو أكا سما جيلي أكا سما واني سني تنخيص تخلق من هندنو أكا فلك متى إساني ترى ديما وقوتا كنتو كوفي لبا فدورا قرآن ساخيص تنو فيبسي. ساينتستوني وقوتو ممراسة درا أدون أكا بكا هنسوسوني نتهما تران نبرسيسا تران جتشار. الرانتنا ساينسين أدوني سنان نواجراتشو إرغا هدنده دايركتي إجتينيان أدو لالو هندندينيو. Garuu meeshaa aduu ittiin laalaniin aduu ifitti dhiheessinee yoo laalle mallattoolee garagaraa yookaan spots aduu irra jiraachuu arguu ni dandeenya. Mallattooleen meeshaa garagaraa fayyadamnee aduu irratti agarru tun marsaa takka naannawtee fixuudhaaf guyyaa 25 itti fudhata. Kana jechuun immoo aduun marsaa takka naanna'uuf guyyoota 25 itti fudhata jechaadha. Kun ammoo ka irra gahame waggaa 4 dabran kana keessa. Yaadi gaha qur'aanni waggoota 1,400 dura nuuf ibsee jira. Subhaanallah. Yaa nama musliman tahin yaadi gaha osoo fi qur'aanni kun dhugaan rabbi biraa tahuu baate dhugaan tun waggoota 1,400 dura akkamitti dubbatamuu dandeesse. Qorannoon saayintistoonni waggoota muraasa kana keessa jaarraa 21ffaa kana keessa irra gahanii saayinsiidhaan mirkaneessan tun qur'aana keessatti waggoota 1,400 dura dubbatamtee jiraachuunis saayintistootaa fi nama saayinsii barate keessa warra karaa dhugaa barbaadu hundaaf ragaa guddaadha. Islaamummaan amantii dhugaati. Amantii Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa ilma namaatiif file. Beekumsa fildii barbaaddeenuu yoo dhufte maddi isaa qur'aana. Islaamummaan roga cufaanuu guutuudha. Ni harkifti malee hin harkifamtu. Namni Rabbi islaamummaa siin fedhe Rabbii keetiif galata galchi. Alhamdulillahi ala ni'matil islaam. Inshaa Allah hanga viidiyoo bifkanaatiin walitti deebinutti nagayaan naaf tura. Assalaamu alaikum. Heddumina uumama hawaa tana keessatti uumamee yaadame. Yuunivarsiitii lafti teenya keessatti argamtu kana keessaa hanga arraatti teknooloojii addunyaan ilaa arraatti qabduun qoratamee kan beekame parsantaa 5 qofa. Parsantuma 5 qofa. Kan irra gahamuu hin dandahin parsantaa 95. Kan argame kana dachaa meeqa haa ta'uutu kan teknooloojiin hanga arraatti itti dhaqqabuu hin dandahin jira. Hayyee parsantuma 5 irra gahame san keessa gaalaksiiwwan biiliyoona 100 oltu jira. Gaalaksiin maalii?
Gaafiin jettu yoo isin keessatti uumamtu taate tokkoon gaalaksii hunda keessa aduulee biiliyoona 100 oltu jira. Yaadigaa aduulee aduu teenya tanarra akkaan gurguddoo taate. Eegasii ammaas tokkoon aduulee hundinuu siistama if dandahee fi pilaaneetota garaagaraatii fi saatalaayitii uumamaa waa meeqa if jalaa qaban. Isaan san keessaa aduun teenya isii takka. Pilaaneetota aduu teenya tana jala jiran keessaahis lafti teenya isii takka. Lafti teenya aduudhaan yoo wal bira qabne dachaa miiliyoona takka tuqaa 3 irra xiqqaatti. Jechuun kiyya lafti teenya aduudhaan wal qixxaachuudhaaf dachiilee miiliyoona takkaa fi 300,000tu barbaachisa. Guddina isii yaadaagaa. Eegasii ammaas heddumina ilma namaa hangam takka akka if keessa qabachuu dandeessu yaadame. Hayyeegaa eegasii lafa tanarratti gadaa buunu. Lafti gaa'eefiifuu xiqqoodha. Siistamoota akkaan xixiqqoo ta'anitti asaa deebinu. Baakteeriyaa haa fudhannu. Baakteeriyaan waan ijaan mul'ataatii miti. Baakteeriyaa arguudhaaf maayikirooskooppiidhaan dachaa hedduu ifitti as dhiheessinee ifitti guddisuutu nurraa eegama. Eegasii achuma baakteeriyaa san keessa ammaas uumama birootu jira. Kan baakteeriyaa xixiqqoo sanirra akkaan xixiqqoo. Kan sochii baakteeriyaa dadhabsiisuu danda'u. Kan baakteeriyaan akka waloonuuf haala mijeessu. Uumama hedduutu baakteeriyaa ijaan hin mul'anne san keessatti argama. Eegasii gara qaama keenyaa isaa deebinu. Qaama keenya keessa siistamoota adda addaa hedduutu jira. Seera isaa eeggatee kan deemu. Fakkeenyaaf siistamaa sochii dhiigaatu jira. Siistamaa sirna hargansuutu jira. Siistamaa sirna bullaahinsa nyaataatu jira. Siistama sirna narviitu jira. Siistamoota kana fakkaatan hedduutu qaama namaa kana keessatti argama. Siistamoonni dilli amma waliin laalle kun tokkotti osoo hin laaqamin. Hawaa tana keessa achi ol jiru pilaaneetotaa fi aduun tokkotti osoo hin buune. Daangaa isaa eeggatee karaa isaa qabatee hundinuu hojii isaa raawwachuutti jira. Wanni kun hundi dandeettii Allahaatiin malatti waan ta'uu danda'u isin inni fakkaata. Allah kan jedhamu dandayaa waa hundaa kan gargaarsatti hin haajamne. Beekaa waa hundaa kan takka illeen isarraan dhoqonne. Jiraataa zalaalam kan duune kan dulloomne. Dureessa if gahe kan shariika maatii haadha warraa ilmaanitti hin haajamne. Kan osoo wanni takka illeen hin uumaminiin dura jiraachaa ture. Akkasumatti kan hoggaa duniyaan tun dhabama taatullee jiraachuudhaaf taa'u kan amrii waa hundaatu harka isaa jirtu. Osoo jiraachuu baate kun ta'uu danda'u isin inni fakkaata. Duuba ilmi namaa maaliif gowwooma? Yaa ayyuhal insaanu maa gharraka birabbika alkariim. Yaa nama karaa islaamummaa qabatuu didee rabbitti kafre. Maaltu si gowwoomse? Maaltu si dagee rabbii kee arjaa si qananiisetti si kafarsiisee islaama tahuu si dhowwe? Mee yaada keessan nuuf qoodaa.